كريستان هذا كريستان سينا كاي جو كريستان هذا ما سكلي ما دي كذا البين والله استاذ واسع بونتو Yo, أكم نجاجرتا anjir nagaa fuuldura waaqayyo jirtu. فيان كي أكم مي Fayyaan koo eegamaadha galata waaqayyo. baga eeggamaa taate akkamii baga tabbaqamte tabbaqamuun gaariidha akkamii jiruuf jireenyi Jiruuf jireenya ariitiidha. okay maala ta'u maaliif islaamummaa qabachuu didde sitti lallabna maaliif qabachuu didde islaamummaa Erga yoo maal rabbii tokkicha jedhi jechuun yakka ta'ee jennaan didde moo ati maaliif didde isaa jechuun zimedhaniin qabatanii gaatuma namaan galiin waan kamiifuu barataniitu mitiire otuma ta'eyyuu. maal mee waan si dhibe maaltu jira islaamummaarraa kiristaanummaan nama dhiba moo islaamummaan maal nama dhibatteeti mee wanni si dhibe jirti mee islaamummaarraa rabbiin tokkicha jennaa tokko nabi muhammad nama jennaa waaqa minaamination hin jiru nama guutu waaqa guutu minaamini nu bee hin jiru quraani tokkichuma rabbiin waaqessi kanuma rabbuma gabbari salaati soomi mamade islaamummaa waan biraaf keessaan qabu Jechuun ani kiristaanummaatti waan ana dhadheef hin beeku waa'ee shaarramummaa kana waan hin beekneef takkumayyuu waan hin beekneef xiqqoo jechuun babbaruun bareedeef nama kana yoo seessanii malee zimedhanii immoo itti seenuun saare. duraan maal jedhanii si barsiisanii wayita xiqqeenyaadha maal faa jecha dhagaatiin turte yeroo garii duraanii faa amma zamana kana dhiiftee iyyuu malee peenteen duraanii musliimni digimtii hojjetaa faa jechaa turan dhageessee beektaa isa akkanaa kanniin Waan dhageenyaan barachuu bichaan beekaa. Kiristaanummaa warra barsiisuu bicharraa fudhachuu malee barsiisee hin beeku. okay waan si dhibe qabdaa waan dhageesse keessa waan dhagaa turte keessa waan si dhibu islaamummaarraa Asitti waan itti na dhibe xiqqoo Yesuus namaattani. maal yesuus iyyuu nama jedha ani nama jedha maal suni wayi waan nama dhibu taatee sun Dammoo nama jettani achitti immoo Yesuus nama ta'ee ammoo namni sun eessa jira kan jedhu tokkotu na dhibe. gubbaa jira qasamii keessa jira rabbiin gara gubbaatti ol fuudhee jedha quraana keessa suuraa afraffaa irratti bal rafa'ahu allahu ilayhi jedha gara ofiitti ol fudhatee jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala gubbaa jira inni jechuun akka kiristaanonni jedhan mirga waaqayyoo jira jennee namannu sunuti nuti rabbiin teessoo irra taa'eetiin ergasanii teessoo san irra cinaa ofiidhaa kaatee rabbiin namaa miti akka namaatti illee miti rabbiin guddaadha samiif dachii inni uume sun guddaadha waa hundaa ol jedha malee uumamni tokkollee kan rabbitti qixxaa'ee taa'u hin jiru kiristaanonni Istifaanos hojii ergamoota boqonnaa torba irratti Istifaanos namni jedhamu barattoota Yesuus Kiristoos keessa ol ilaaleeti ijuma kanaan ilaalee jechuudha ijuma keenya kana ijuma akka namaa kana ol ilaaleeti akkamitti akka inni argaan hin beeku asii samii keessatti ilma namaadha kan mirga waaqayyoodhaa ta mirga abbaadhaa ta'u argee jedha isa kana amma nuti itti namnu sababni isaadha rabbiin guddaadha tokkoffaa rabbiin waan baatamuu danda'u miti waan uumamni rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumamni isatti marsuu danda'u naa miti sigaltee Yesuus Kiristoos qaama akka kiyyaa qaama kan keetii kanaan ol ba'e sigaltee qaama akka kiyyaa qaama kan keetii kanaan ol ba'e gurra qabaa funyaan qabaa ija qabaa mataallee kanuma qabaa harkallee kun laalaa jedhee barattoota mul'isee jedhame macaafa keessan keessatti bakka waraanname faa sigaltee kun laalaa jedheeti namatti mul'isee jedha Yesuus isuma kana ol ba'e inni kun rabbi wal qixxaa'ee taa'een jennuun nuti sigaltee namatti ol ba'e namni ol ba'e sun ammoo samii keessa jira haga hojii isatti kenname san raawwatutti achuma taa'a gaafa yeroon sun ga'eetiin jedhe rabbiin isa buusaa jechuudha akka inni bu'u godha nabi Muhammad ammoo alayhi salaatu wassalaam ilmi Maryam bu'uutti ni dhiyaata isin keessatti jedhan sigaltee bu'uutti ni dhiyaataa jedhanii dubbatan maal jettee Inni maafoo ol fudhatee jechuudha obboleetti maaliif ol fudhachuu danda'e isa bira jedhamoo hin jiru deebee dhufa akkamitti dhufa deemee dhufamoo akkamitti dhufa gaafadha. gaariidha gaaffii bareedduudha wanni ol fudhatee fi yahudota tuyyuu malatti dhahani nabiyyi isaa kana ni ajjeefnaa jedhanii gaafa yahudonni malatti dhahanii jedhan suuraa sadaffaata 52 irraa kaasee waan kana ni dubbata rabbiin subhaanahu wa ta'ala ammoo maal jedha
ومكروا ومكر الله إسان ملدان لفرع سبلين سورة سجيسني بلين سورة بربادني ملداني ورسجيس بربادن الله اللي ملت ليه سيقلتي ملين الله يسون سمو سبحانه وتعالى ملسان رجالا دا إني رجالا ورمال دوتيجن ربي ملد يسون أمو الفودين أكا يهودني كبني سجيسون دندنيا كنموني سجيسون دندنيا إرقال فودا ميمو ني ديبيا نبوا جدا النبي محمد عليه الصلاة والسلام حكم مقصدان جدا نما فردي قدو تأيه haala firdii godhusin jechuun firdii guyyaa qiyaamaati miti beeki. Lafuma kana irratti firdii godhu akkuma nama nabiyyi kamittuu jechuudha. Akka Musee fa'aa akka Nabi Muhammad fa'aatti firdii lafa irratti godha. Nama sagaagalummaa dalage akka sagaagalummaa hin dalagne, nama jal'ina dalage akka jal'ina hin dalagne. Akkasiin dura rabbitti amanaa jedhaa karaa jecha laafaadhaan dhufe sanidha miti. Fuulduratti gaafa dhufu sigaltee hin rukuta jechuun namoota rabbiin didan namoota maal jedhan akkasiin firdiidhaan dhufa gaafa dhufu. Sigaltee ajjeechaadhaan warra karaa rabbii irraa maqaan ajjeechaadhaan dhufaa jechuudha. Haqa dalagaa haala ta'een dhufaa jedhan. Yesuus dhufamoo waaqa dhufaa firdiidha. Lakki waaqayyoon dhufu waaqni gara keenya dhufaa miti asii gorsuun waan guyyaa qiyaamaatiin dura barkuun guyyaa qiyaamaatiin dura Yesuus Kiristoos dhufuun jechuudha. Yesuus firdiidhaaf dhufaa silaayyuu firdiidhaaf dhufaa silaa inni abbaa firdiiti akkamittiin immoo nama jechuu dandeenya waan sana akkamitti diree bara. Maal jettee? Yesuus inni dhufa faraduu dhufa miti gara biyya lafaa gaafa faraduu dhufu nurraa nama jennee guutummaan guututti nama jechuun dandeenyu fa'aa takkuma. Maal kan faradu barre namoota faradaa barre durallee nama waaqni dhufee lafarratti hin faradu barre. Waaqni dubbii rabbiitiin faradama malee kan faradu nama. Rabbiin dubbii isaadha namatti kenna. Na dhaggeeffadhu takka akkuma si dhaggeeffadhu sani. Fakkeenyaaf amma rabbiin Nabi Muhammad ni faradaa turan. Rabbiin Quraana keessatti fahkum jedha faradeeti jedhaan. وان الله ينبوسين فرد جنا فحكم بما انزل الله فحكم بينهم بما انزل الله جدونا موتاتي وان الله ينبوسين فرد جنا سي كلامي تيسا نبي محمد انفرد انغافا جنو نبي محمد مرتي متى في فودني فردني مت فكنا ون كان كجيدا دا ون كان جلدا دا غافا جدا نبي محمد عليه الصلاه والسلام غافر دا ور ربي ينبوسين فرد غافا دبي ربي تيم فرد عمل ربي غدو فيتي لفا كان رت فرد مت لفا رتي مت ربي غافني دفو غافني فردين قدام سن ارغلفتكم بدي erga samiin kun caccabdee erga namni du'ee hundi isaadha du'aa ka'een booda gaafa san rabbiin kan jannataa kan ibidda seensisuudhaaf firdi guddaadha sun gaafa san mootummaa rabbii malee waan takka iyyuu hin jiru quraana keessatti suuraa gaafa irratti gaafa dubbatu suuraa 39 irratti maal jedha وبرزوا لله جميعا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار جل سيقالتي مال جدا ويا سان hundi isaaniidha mul'ifamanii guutuun namoota dhufaniitiin jedhamu mootummaan kan eenyuti jedha mootummaan ka Allahi isa tokkicha ta'e isa injifataa ta'e san jechuudha sun guyyaa qiyaamaati garuu achi dura Yesuus dhufuun isaadha osoo lafti kun hin caccabin osoo samiin hin caccabin osoo qiyaamaan dhaabbatiin dura dhufu gaafa dhufe ammoo dhugaadha firdiin kennaa jedhamee jira firdiin inni kennu ammoo lafarratti akkuma kun Nabi Muhammad firdii kennan akka barattoonni Nabi Muhammad fa'aa firdii kennaa turan dubbii rabbiitiin jechuudha dubbii rabbiitiin firdii kenna fakkeenyaaf wanni kun qajeelaadha qabadha wanni kun jallaadha irraa gora wanni kun waan gaariidha fudhadha wanni kun waan hamaadha dhiisa waan akkasiitiin dubbata jechuudha malee jannata seensisuu fi ibidda seensisuudha miti inni kuni jannata seensisuu fi ibidda seensisuu isa sana ammoo kan isaatii miti inni dubbatee jira macaafuma kiristaanaa keessatti qabachuu dandeessa lakkoofsaan siimu kana Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irratti maal jedha haati mana Zabdiyoos ilmaan isii lamaan qabattee itti dhuftee jira. Yaa barsiisaa jetteen. Sigaltee yaa barsiisaa jetteen. Ilma koo tokko gara mirga kee, ilma koo tokko ammoo gara bitaa kee naaf kaa'i jettee. Jennaan Yesuus Kiristoos isin waan kadhattan hin beektanii jedheen. Sigaltee isin waan kadhattan hin beektanii. Kana gochuun kan kootii miti jedheen. Kana gochuun kan kooti miti mirga koo kaa'uu fi bitaa koo kaa'uun kan kooti miti inni kun warra kanaan dura abbaadhaan qopheeffamaniif ta'a jedhe sirriitti hubadhu jecha kana kan kooti miti jedhee waakkate Yesuus Kiristoos jannata seensisuu mirga isaa kaa'uu isa bira taa'uu kuni kan isaatii miti jannata seensisuu fi ibidda seensisuu waan isaatii miti firdiin inni dubbatamu firdiin inni jedhu kan namoonni faradan kan amma Yesuus faradu kan amma sammoo wannaan illee faradu Nabii Muhammad illee faradaa turan Museen illee faradaa ture jechuudha Museen jidduu saba Israa'elitti faradaa ture Nabi Muhammad faradaa turan barattoonni Nabi Muhammad faradaa turan
Yesuus illee akkasumatti farada jiruu duniyaa irratti farada jechuudha. Wanni kun qajeelaadha, wanni kun hamaadha jedhee farada malee waan biraa miti. Maaliin farada hoo? Inni dubbatee jira yaa boontu. Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti akkuma amma Qur'aana irra siimi kana Qur'aana suuraa 4 irratti Rabbiin Nabi Muhammad maal jedhan waan Allahin buuseen dubbii Rabbiitiin faradii jedhan jiddu namoota. Qur'aana irratti macaafa irratti ammoo Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti maal jedha? Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u akka abbaa irra dhagee itti nan faradaa jedhe. Sirriitu bal akka abbaa irra dhagee itti nan farada. Firdin ani faradus qajeelaadha anuu yaada koo duukaa bu'uun barbaadu yaada sana erga duukaan bu'amlee. Sitti mamnaan faradaa jechuudha. Nabi Muhammad illee akkasumatti dubbii Rabbiitiin faradan. Yesuus illee dubbii Rabbiitiin